kana fakkaatu fudhachuudhaan aantee isaaniif abukaatoo ta'uudhaan booda ofiifuu hidhamuun hin oolleef kaafaa'uun dinqisiifannaa olaanaa isaaniif ibsa. Haaluma wal fakkaatuun bara 2012 ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan miseensota keenya cubbuudhaan hidhamaniif ogeessonni seeraa Oromoo kaka'umsa mataa isaaniitiin wal ga'anii abukaatoo ta'anii dhaabbachuu fi isaanii dinqisiifannaa guddaa osoo hin laataniif kan bira darbamu miti. Ogeessota seeraa kanneen keessaa bara 2008 irraa eegalee miseensota keenya hidhamaniif abukaatoo ta'uudhaan kan beekamuu fi har'a lubbuun nu gidduu kan hin jirre tokko Abdul Jabbaar Hussein. Bara 2007 yeroo filannoon waliigalaa biyyaalessaa itti gaggeeffamu waan tureef gaaga'amni waan hir'ate fakkaata ture. Hooggansi KFO sirna cunqursaa Adduwaawii jala taanee filannicha ni injifanna jennee osoo hin taane carraa sanatti fayyadamnee hojimaata ukkaamsoo sirnicha saaxiluuf haalli mijataa uumame waan argameef qofa irratti hirmaannee turre. Adduwaawiin muuxannoo korojoo garagalchuu barateen jaalalaa fi amantaa ummataatiin osoo hin taane humnaan barcuma hundaa haratee ture. Haaluma kanaan KFO'n lubbuu miseensa dargaggeessa taajjabaa tokko itti dhabee jira. Wanti nama gaddisiisu garuu filannoo Addawaawii korojoon ittiin garagalfamu sanarratti hirmaachuun keenya akka waan tolaatti lakkaawame filannoo biyyaalessaa waliigalaa bara 2013 irratti hirmaachuu dhabuu keenyaaf KFO Addawaawiin hin uumne, kana Addawaawiin hin guddifne, kana Addawaawiin hin hachiisnee fi hin sobsiifne deeggaraa qaama juuntaa jedhanii farrajuun nu himatan. Gama keenyaan garuu filannoon bara 2013 mataasaa labsii irraa eegalee adeemsi isaa waliigalatti adeemsa hannaa Addawaawii ka durii irraa gadi bu'ee waan argameef kan irratti hin hirmaanne ta'uu ifatti ibsinee turre. Filannicha kana irratti hirmaachuu dhabuu keenyaan wanti nutti hafe hin jiru. Inumaayyuu amaamota hin barbaachifne keessa galuu dhiisuu keenyaaf itti boonna. Filannoo bara 2007 booda mootummaan Addawaawii cunqursaa fi saamicha isaatiin beekamu qotee bultoota naannawaa magaalaa Finfinneetti argaman maqaa investimentiin buqqisee lafa isaanii akka gurgurate yeroo hubannu miseensonni fi deeggartoonni KFO lafee keenya hin buqqaanu jechuudhaan uummata keenya cina dhaabbannee irratti qabsoofnee jirra. Addawaawiin murtii uummataa ajjeechaadhaan, hidhaadhaan, buqqisuu fi sodaachisuudhaan dhaabsisuu akka danda'u dogongoraan amantaa waan horateef keessattuu ji'a muddee bara 2008 irraa eegaluudhaan miseensotaa fi deeggartoota keenya maqaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo dursanii shororkeessummaadhaan farrajanii yakkuudhaan gara mana hidhaatti guuran. Bara 2009 hidhaan ajjeechaan buqqisuu fi sodaachisuun itti fufus qabsoon uummatoota Itoophiyaa finiinuu isaatiin keessattuu qeerroo fi qarreen Oromoo lubbuu isaanii tokkitti osoo hin qusanne humnoota Addawaawii hanga funyaanitti hidhatan dura harka isaanii duwwaa kirbuudhaan aarsaan kaffalame hundi kaffalamee ji'a bitootessaa bara 2010 Addawaawiin bakka lamatti foxxoquuf dirqame. Qaamni olaanaan dhaabichaa gara Maqaleetti sokkee qaamni Addawaawii Finfinneetti hafe jijjiirama bulchiinsa gochuu mannaa jijjiirama namootaa qofa taasisee galtee siyaasaa qofaaf hidhamtoota siyaasaa bara bulchiinsa Addawaawii hidhamanii turan hiikuudhaan humnoota mormitoota biyya alaa turan gara biyyaatti deebisuudhaan tarkaanfilee hin eegamne fudhachuu isaatiin hooggansi KFO jajjabeessee ture. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hirmaattota kora keenyaa ji'a bitootessaa 2010 xiyyeeffannoo keenya KFO deebisanii ijaaruu irratti xiyyeeffannee turre. Tattaaffii kanaanis caasaa paartii keenyaa sadarkaa godinaa fi aanaatti diriirsinee jirra. Hojii raawwachiistonnis gahee hojii waliif hiruudhaan sochii garaagaraa taasisnee jirra.
Sochiin kaayyoo fi sagantaa keenya uummata hubachiisuudhaaf gara godinoota Arsii, Harargee Dhihaa, Harargee Bahaa, Baalee fi Shawaa Kaabaatti taasifne kaabinee fi kaadireen paartii biyya bulchuu ija gaarii hin ilaalle malee sochii keenya keessatti uummata keenya mirgaa fi bilisummaa isaatiif ilaalcha qajeelaa qabu akka nu cina dhaabbatu barsiifnee jirra. Dabalataanis namoota kaayyoo nuun wal fakkaatu qabatanii baqannaarra turan keessattuu qabsaa'onni jajjaboon qabsoo qeerroo fi qarree Oromoo karaa garaa garaatiin sochoosaa turan deebi'anii nutti makamuu isaaniitiif imalli keenya jabina argatee jira. Kana waliin dadhabinni hin dagatamne addawaawii ukkaamsaa sana booda humni dhufu kamuu isarra kan hammaate ni ta'a jennee tilmaamuu dhabuu keenya. Addawaawii of jijjiire jedhe waliin hojjechuudhaan jijjiiramicha kallattii fooyyee qabu qabsiisuuf yaallee turre. Akka hin taane ta'ee hafe malee gidiraa uummata Oromoo yeroo dheeraa hanga dhumaatti ni hambisa jedhamu baatus hanga tokko ni hir'isa jechuudhaan imala dheeraa taasifnee gaaddisa kan jedhamu tumsa dhaabbilee siyaasaa Oromoo dhaabnee turre. Raadiyoon Addawaawii irraa bahee gara mootummaa federaalaa dursuutti yeroo ce'u miseensota KFO kan taane namoonni tokko abdii gaarii horannus obboleewwan keenya Oromoo raadiyoo gatanii viidiyoo gadi dhaaban nu ceesisuun hafee gaaga'ama walxaxaa siyaasaa Itoophiyaa qixa sirrii ta'e hubachuu dhabuurraan kan ka'e taranyochi jedhamanii himatamuurra darbee gaaga'amni siyaasaa ittuu hammaatee kallattii maraan waraanni biyyattii keessatti eegale. Filannoon waliigalaa ji'a caamsaa 2014 adeemsifamuudhaan qaanqeen dimookiraasii ni mul'isa jedhamee qophiin barbaachisu hunda gochaa fi turre mootummaan xiinxala dogoggorsaa hayyoota tokkotiin deeggaramee COVID-19 sababeeffachuudhaan filannicha dabarsee jira. Darbuu filannoof xiinxalli hayyootaa fi korooraan sababa haa ta'an iyyuu malee bu'uurarraa paartiin badhaadhinaa tarkaanfii humnaan ceesitu. Kana fakkaatu fudhachuudhaan aantee isaaniif abukaatoo ta'uudhaan booda ofiifuu hidhamuun hin oolleef KFO'n dinqisiifannaa olaanaa isaaniif ibsa. Haaluma wal fakkaatuun bara 2012 ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan miseensota keenya cubbuudhaan hidhamaniif ogeessonni seeraa Oromoo kaka'umsa mataa isaaniitiin wal ga'anii abukaatoo ta'anii dhaabbachuu fi isaanii dinqisiifannaa guddaa osoo hin laatiniif kan bira darbamu miti. Ogeessota seeraa kanneen keessaa bara 2008 irraa eegalee miseensota keenya hidhamaniif abukaatoo ta'uudhaan kan beekamuu fi har'a lubbuun nu gidduu kan hin jirre tokko Abdul Jabbaar Hussein. Bara 2007 yeroo filannoon waliigalaa biyyaalessaa itti geggeeffamu waan tureef gaaga'amni waan hir'ate fakkaata ture. Hooggansi KFO